فيسبوك الرتب ورما جرك أول شيء تدي ولا كيس ديما فانون كينيا مو هيوني في فيلم تاعي أمريكا تاعي دي سي تاعي أستراليا تاعي أوروبا تاعي مغلق أباسا ولمدان تبتها كوباي تبتو دري كيس جروفي كغنا من تاعي وسو أفتا كوبا ميلاتو تنتبتون كوباي فتن هما فو وسو هين كوباين من تاعي وسو أكس تبتني غاري لا وسو أكس قدني غاري لك جدو ولد أمبي uffata ofii illee qopheeffatee waan isarraa qopheef barbaachisu qabatee dirree waraanaa keessa jira. Keenya dhaqee akkamiin waraana kana waliin wal waraanaadha malee akkaataa Itoophiyaan itti nagaa taatuu fi mootummaan akkana nu godhe asiin bu'ii bayiidhaa miti. Godhuu hin danda'u inni waggaa lama sadii osoo xiyyanii kana isinii godhaa ture. Kanaaf humna yeroo kamiyyuu taanaan humna sana madaaluu fi waan sanaan wal fakkaatu qabannee hin deemnu taana injifataa ta'uu hin dandeenye. Kanaaf hayyoonni Oromoo feetan warri kaleessa Oromoo kakaasaa turtan. Nu gahe jettan warri haarofni jenereeshinni haarommaa fi dhufin hayyuun haarofni maaf ol hin bahin hooggansi haarommaa hin bahin. Ummata Oromoo karaa inni ittiin hidhattee lafa ofii eeggatuu danda'u. Ummanni callisee yoo jiraate karaa inni ittiin dubbatu. Hatantamatti Oromoon akkamitti ummata dhumaa jiru kanaaf birmataa yoo taate malee karaan isin akeekaatti fi jedhaa jirtan kun Itoophiyaan akkam ta'uu qabdii fi mootummaan Itoophiyaa maal godhuu qabaan deemna taanaan Oromoo dhumate irratti Itoophiyaan teettee mari'atuu dandeessi. Oromoo dhaqqabatuu hin dandeenye. Ummata Oromoo dhaqqabatuu hin dandeenye. Dhaqqabatuu hin dandeenye. Namuma jirutu mataa jirutti guftaa hidhan jedhan. Namuma jirutu hanguma jiru sanatu furmaata kaa'ee waan boruufin ta'a jedhutti deema malee ta'aniituma ibsa baasuu fi yaada kennuu qofaan furmaanni argamuu hin danda'u. Wanti ani isin kadhadhu yoo jiraate namni Oromoon isin jalaa dhagahu warri Oromoo hooggannee deemuu dandeenya jettan Rabbi sodaadhaa. Dhiiga miskiinaa sallaalaa haadha miskiinaa sallaalaa haadha miskiinaa kadhumaa jirtu laalaa. Dubartii garaa duwwaa ilmoo qabattee ala bulaa jirtu sallaalaa. Teettanii ibsa hin kennina. Ummata kakaasaa. Ummata qabsootti deebisa. Ummata Oromoo tokkoomsaa. Gandummaa jidduu kennaa akkaataa itti buqqisnu irratti hojjedhaa. Akkamitti ummata biyya keessa jiru dafnee baraaruu dandeenya irratti hojjedhaa. Itoophiyaa hin jedhina. Akkamitti rakkoon Itoophiyaa furama hin jedhina. Akkamitti rakkoon Oromoo furama ammatti. Itoophiyaan rakkoo isii feetu haa furattu. Feetu gadalii haa galtu. Dantaa keenyaa miti. Kan nuti irraa dubbatuu qabnu rakkoo Oromoo haadha Oromoo yeroo ammaa kana kafaannoon gudeedaa jiru. Haadha Oromoo ka yeroo ammaa kana mana irraa buqqisaa jiran. Haadha Oromoo ka yeroo ammaa kanatti qabeenyi isii manni isii irraa gubatee ala keessa bulaa jirtu. Argitan gadda ummata keenya. Dhala Oromoo ka yeroo yaa laa ilaaha illallah. Mee maalumatu nu hafe gaafa Oromoo ajjeesanii morma irraa muramee an hunda caalii wanti qalbii kiyya na cabse yoo jiraatu osoo Oromoon tun akka jaraa safaarii taate ganda namaa keessa ka deemtu taate homaa natti hin fakkaatu. Osoo Oromoon tun akka jaraa ganda namaa keessa baqattee lafa namaa weerartee irra ka jiraattu taateeti. Osoo Oromoo Gondar keessa jiraattu achitti ajjeesanii homaa natti hin fakkaatu. Bar Oromoo isin xiqqeessuu fi tuffii daangaa nuu gahu ilaalcha gad-aantummaa akkamii akka nuu qaban bar Wallagga keessa dhufanii Oromoo ajjeesanii. Ilaalcha gad-aanaa akkamii akka nuu qaban nutti agarsiisuudhaaf Wallagga keessatti dhufanii tokkummaa qabatee jennaan akka inni injifatu naftanyaa waan beekuuf iddoo jiruutii kaka'ee duuti isaa lubbuu mormi isaa lubbuu waan geesseef akkas ta'e wanta ta'eef cimina isaa hin ibsuu hin sodaatinaa kan jedhu dhaamsa siif qabna.
Hayyee. Naftanyaa moonii gombisna. Sabni waraana hin qabne yoomiyyuu garboomaadha kan jedhu sana ni beektu wanta ta'eef waraana ga'aa qabaa wanta ta'eef hin garboomu jabaadhaa isiniin jennaa iyyaayyee dabarsaatii tokkummaadhaan immoo hiriira kana immoo itti fufaa isin faana jirra. Hayyee jaallanne gaafiin ani isinirraa qabu amma gara Wallaggaa kanatti akkuma beekamu lola cimaa jira akkumsan lola finxaaleeyyiin Amaaraa kun uummata keenya nagaa irratti bananiin dhukkaasaa hedduu uummata keenya qotee bulaa keenya miskiina waan beekne mana irratti gubanii qeerraa buqqaasaa jiran achirratti hoomee maaltu jira lammaffaa immoo kaleessa akkum kana mataa kutanii mataa eeboo irratti fannisatanii kadeeman agarre wanni suni maali taateen suni akkamitti ilaaluu qaba Oromoon qabsoon Oromoo akkamitti yoo qabsoine waan kana ofirraa gaggeessuu dandeenya. Moditara naa kenna afaan umaanaa isaatii dafiiti. Ilmaa sharmuutu jedhu. Naa kenna isa oddoo moditara. Hayyee. Kalbi asii jala deemtee waan agartee bocobbochi. Dafii naa kenna isa oddoo achumaan dhaamsa kee dabarfate. Hayyee. Galatuma. Bobbaan nagaa bobbaan keessa naa ta'u. Jiraadhaa hirbuun keessa naa turu. Hayyee. Nagaan oola. Ciao Shiva. Galatuma. Ciao. Galiitiin ta'ee gama kamiinuu kan waraana kana cimsee yeroo gabaabatti gabrummaa tana goolaba nurraa itti godhu wanni gadi fagoon tokko keessan nuuf uumamuu qaba yaada jedhuun qaba. As gubbaatti ani illee dhufee gastii gubbaa taa'ee waan arge haasa'ee bu'ee gas kan namni wal quban qabne otoo hin taane gadi fageenya waan ta'u tokko waan jabaa wayii uumuu qabna otoo hin taane akka hamsaatti uumuu qaba yaada jedhuun qaba. Fakkeenyaaf waan bira hodhome bor'an seenaadhaaf maal galmeesse inni kaleessa mataan isaa fannifamee akkas ta'u sun ana hamzarraa yoo caale malee ana miti gadi miti dhageeffata. An hamzarra hoo caale lubbuun koos lubbuu isaarra waan caaluun hin qabu. Lubbuun lubbuma jireenyis jireenyuma akkuma narra bareedee bashannane intarneetiidhaan fayyadamee as gubbaa haasa'u kana innis yeroo ammaa kana uummanni Oromoo keessa jiru hundi keessan quba qabdanii quba qabna ilmaan Oromoo hundi keessan jechuudha. Warroonni diina kennaa faannoon Amaaraa kan jalqaba mootummaadhaan deeggaramanii bara 2020 keessa yeroo waraanni jarattii sana wajjin eegalu warroonni qophaa'anii 2021 keessa waraana TPLF waliin eegalanii keessa turan yeroo ammaa kana ammoo abbootii qabeenyaa isaanii hayyoota isaanii xiqqaa fi guddaa isaanii waliin ta'uudhaan diyaasporaa isaanii biyya arabaa irraa kaasee haga biyyoota gurguddatanii jiran wajjin tukurat wada Oromiyaa jedhanii xiyyeeffannoon keenya gara Oromiyaa jedhanii jechuudha. Sababnillee kana dura mootummaa biyyaa waliin hiriiranii TPLF yookiin Tigraayin waraanaa turanii siyaasa san keessatti kisaaraan guddaan waan isaan irra ga'eef kisaaraa isaanii diinagdee isaanii ammallee diinsa Oromoo qaban asirratti deeffatu barbaadan jechuudha. Kanaaf bu'uura dubbii rakkoo keenyaa kanarraa kaasee irraa dubbadhaa yoo dandeessan hundi keessan share godhaatiin waliif daddabarsaa ammaaf namoota jiran irratti mata duree ergaa kiyyaa eegala jechuudha. Mata dureen ergaa kiyyaa guyyaa har'aa aanolee lammaffaa Oromoo irratti. Aanolee lammaffaa Oromoo irratti. Gocha wal fakkaataa jaruma sanaan ilmaanuma namoota saniitiin warrootuma afaan san dubbataniin warrootuma alaabaa san qabataniin akkasumatti dhaadataa aanolee lammaffaa wanti jedhe mata duree kiyya guyyaa har'aa kana qabadhe gochi tokko waan ta'eef jarrillee tokko waan ta'aniif jechillee tokko waan ta'eef jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo
haala yeroo ammaa kana keessa jiru keessatti maaltu salphina kanaan nu gahe maaltu xiqqeenya kanaan nu gahe maaltu ajjecha kanaan nu gahe ka jedhu bu'uura rakkoo yoo hin beekne furmaata rakkoo irra gahuu hin danda'amu. Rakkoon kun eessaa madde jedhanii yoo hin beekne furmaanni isaallee bakka kana asitti goolabamallee jechuun hedduu namatti ulfaata. Sababni isaa maali yoo naan jettan rakkoon kun kan madde bara 2018 keessa abbootiin siyaasa Oromoo qabxii gatuu isaanii irraa ka'e. Kumaara Shimallis Abdiisaatii fi mootummaa Biltsiginaa Oromoo Oromoof sochoona jedhan dhiiga ilmaan Oromoo kana asiin gahee aarsaa gurguddaa kana nu kafalchiisaa jira. Bu'uurri rakkoo kanaa achi eessa biratti hojjetan hundi keenya bilisoomne irra jennee OPDO waliin lafa dhiituu warruma kaleessa nu ajjeese warra waggaa 27 wayyaanitti nu gurgurate warroota waggaa meeqa nu bitaa ture waliin duubatti deebine maal intarneetan irraa dhaabate warroota waggaa meeqa nu bitaa ture waliin deebine fira taanee isaan sana wajjin gocha OPDO'n kaleessa nurra dagannee bara 2018 nu hundi kumaara jarri qommorte nyaatamuu keenyaaf aarsaa kan har'a nu kafalchiise. Osoo bara 2018 yeroo Oromoon bilisoomeera jennu san yeroo jijjiiramni dhufe san nama ofii amannu nama ofii jaalannu nama qabsoo Oromoo keessatti seenaa gaarii qabu nama qabsoo Oromoo keessatti miira gaarii qabu nama gochaa fi jechaan Oromoof hojjetaa ture wayii osoo kaleessa bakka sana kaayannee jiraanne har'a aarsaa kana hunda hin kafalluu ture. Rakkoo har'a irra jirru kanatti kan nu geesse dogongora bara 2018 dalagameedha. Tokko inni lammaffaa yeroo rakkoo wayii uumame namni keenya ala laala. Alatti dura quba qaba. Dura nama mana qulqulleeffatetu ala qulqulleeffata. Harkuma mana xaragdeen alallee xaragii jedhama. Rakkoo Oromoo keessa jiru, rakkoo hayyoota Oromoo keessa jiru, warri kaleessa mootummaa kana guyyaa takkatti galabbadha jedhaa ture har'a Finfinnee keessa deemee jimaa nagadaa jira. Warri kaleessa Oromoon qabsaawaadha jedhee faanaa hiriiraa ture halkan takka mootummaa kana sirraa gara galchaa warreedhaa ture kaan ofii qaamaa kaan Finfinnee keessa har'a caatii nagadaa jira. Oromoon jalqabumarraa bu'uura kennarraa nama jara hiriirruu fi nama jara hiriirre wallaaluu kennatu rakkoo kanaan nu gahe. Jalqaba bukoo mana keenya keessaa walitti himna. Oromoon paartileen Oromoo meeqa biyya keessatti galanii kun biltsiginnaa ta'e kun biyya alaatitti deebi'ee kun biyya keessa mataa dhokfate kun hidhaatti guurame faffaca'iinsa isaaniiti. Osoo filannoon hin gahin teessoo ati paarsentii 15 fudhatta ati paarsentii 30 fudhatta ati paarsentii 40 fudhatta jedhanii osoo jarri mablaatoon saattaa qiddoon taaxabe jedhan nyaatu siituu osoo hin beekne harka dhiqattee akka jedhan sana osoo jarri teessoo 40 paarsentii 30 paarsentii 40 ati 35 osoo jedhaa paartileen Oromoo qoosan biltsiginnaan jidduu sana keessa kumaara guddaa taphattee kaan hidhatti kaan maallaqaan bittee paartilee Oromoo guddaa keessa jirti. Mana keenya dhufanii nu ajjeesaa jiran. Mana keenya dhufanii wallaahi xiqqeenya guddaa. Ani umrii kiyya irratti jenereeshinii amma keessa jiru kana irratti dhala ilma Oromoo morma irraa muranii feerroo irratti diranii irratti alaabaa lummuxiif mirmirsaa deeman arguu irra wallaahi du'e osoo dhabamee filadha. Aboo bar Hacaaluu Hundeessaa bar carraa qaba isin Hacaaluun hin du'e jettan carraa qaba. Hacaaluun gizee Oromoon kabajaa qabdu ofirraa gara qabrii deeme. Gizee Oromoon akka har'aatitti hin xiqqaatin deeme bara Hacaaluun. Takkaa salphinni akkanaa waggaa 120 dura bara Minilik Aanoletti harka muree harma muree muka irratti fannisee biraa deeme. Akka foon isaaniillee allaattiin nyaata. Takkaa sanii as bar salphinni hagana xiqqaan nu mudatee hin beeku. Salphinni hagana gahu salphinni fokkataan akkana takkaa nu mudatee hin beeku. Tabara kana nu mudatte jechuudha. Takkaa nafxanyaan hanga har'aa kana mataa ol qabattee hin beektu. Isa har'aa kana maaltu adda godha yoo jette adda baasee isinii hima. Isa har'aa kana yoo xiqqaate waggoota 50 nafxanyoota turte finxaaleeyyii turte wanti adda godhu yoo jiraatte finxaaleeyyiin kun ofiin bultoota. Nafxanyaan tun faannoo wanti amma jedhamtu kun ofiin buleeyyii. Ofiin buleeyyii jechuun ka hooggansa hin qabne, ka nama gaafatu hin qabne,
كوانت كمرجع الدنيا كان رأي جمك أبو إن أين وانت كوان ألنماتي مرجع الدنيا اللي كبجو سير ورانا اللي وكأيجو هندنيني وفي إسانيتي والجرماني مالك على الرافن ديساني قدامون ميشان أنو غرغرا الراجل فتانيتين كأمة في تاجرني وسو مقام وتما ويتين تاتي وسو مقام فارتي ويتين تاتي وسو ويتين تاتي مالي كيستو هاتون لنانو قدامي تزنتي ولقا كيسنا في تاتورتون إنو يونون قافتو نمني وانو قدو هنجرو أبا بين الدقوقنا لفرا ديمنا جداني منا قباني ولقا كيست منا قباني قبين يسامني دوبرتي قديداني وجولي دائما قلني قرقود دار رامو مرمو مراني فرطاني قجامي تفكرا قلن فرطاني قندر تفكرا قلن كهندر را أدقود وجراتي كيرو أما قل بدي بلسة المودتي دقوقا سني دقوقا سني كناف ilmaan Oromoo salphinatu nutti as deemaa jira xiqqeenyatu nutti as deemaa jira dogongorri kaleessa nu mudate nutti deebi'uun qabu ka hunda caalina kolfisiisu ammoo hayyoolee Oromoo isaan jedhamtan kunniin teessanii yaada furmaataa yaada maalii akkas godha akkas ta'a hin jedhina rabbi sodaadha dhiifa mallee naa godha isinirrallee beekee osoo hin taane warroonni hayyoota Oromoo taatan akkas godha akkas ta'a furmaanni kana hin jedhina furmaanni qabsoodha furmaanni qabsoodha furmaanni ummata gurmeessuudha furmaanni ummata kaasuudha furmaanni hawaasni akka dadammaqee ka biyya keessa jiru tokkummaa jabeessu ummataaf sagalee ta'u tokkummaan akka inni ka'u bakka jiru hunda ummanni akka dammaqu yoo gootan malee furmaanni barreeffamaadhaa fi maglacaan dhufu yoo jiraate ibsa kennuu fi miidiyaa irra dhufanii haasa'uun furmaanni dhufuu jiraate hin jiru waliin somnu dhiisa ajjeesaallee jettan waggaa 2-3 kan barreeffamaadha dhiisa ajjeesuu jettan miidiyaan hin jiru furmaanni yoo rabbiin sodaattan yoo dhugama waa dandeettan yoo dhugama miidhamni ummata Oromoo ka isinii dhagahamu taate hayyoonni Oromoo yeroo ammaa kana Oromoo hoogganna dhimmi Oromoo na laallata yoo jiraate tokko tokko walitti deebi'aa ummata Oromoo kakaasa tokko tokko mataa wal jala qabadhaa taa'aa waliin mari'adhaa ummata Oromoo kakaasaa malee teettanii ibsa kennuudhaan furmaanni haganaa Oromoodhaa dhufuu hin danda'u ibsa kennuu fi barreeffamaan akeekuudhaan faannoo gowannaa Wallagga keessaa baasuu hin dandeettu ibsa kennuudhaaf ta'aniiti waa poostu godhuudhaan ummata keenya ka dhumaa jiru kana du'a hambisuu hin dandeessu ka haasayaa jirru boru Itoophiyaa keessatti akkamitti itti fuufnaa ummata Itoophiyaa kana waliin akkamitti jiraannaa nafxanyaa waliin akkamitti biyya tokko taanee waliin jiraannaa furmaanni Itoophiyaa maali furmaanni siyaasa Itoophiyaa maali jedhaa hin jiru bakka namni dhibamee wal dhaanatu dhiistanii bakka